Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam hundumti keessan bakka adda addaa kan jirtan maqaa gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuu nama uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamuu isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaan akkasuma addunyaa guutummaattis immoo afaan uumama isaa hundumaadhaan kan galateeffamu nubattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota argamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa afuraffaa kitaabilee kakuu haaraa barachaa akka jiru ni beekama. Barumsa kanaan guyyaa darbee kutaa 22ffaadhaan ergaa qulqullicha Phaawulos 14 keessaa kan 11ffaa kan ture. Mucaasaa hafuuraa Xiimootiyoosiif si'a lammaffaadhaaf kan inni barreessedha kan ilaalle. Qulqulluun Phaawulos walumaa galatti ergaawwan lama mucaasaa hafuuraa Xiimootiyoosiin akka inni barreesse kan jalqabaa dursee kan lammaffaa immoo Roomaa keessatti si'a lammaffaadhaaf hidhamee yeroo jiru boqonnaa isaa yookiin wareegamummaa isaa yeroo dhiyaatu dulloome jechuudha. Mucaasaa hafuuraa kana ergaa xumuraa dhaamsa xumuraa taasisuudhaaf akkasumas immoo gorsa dursee isa gorsa sana cimsee akka itti fufu taasisuudhaaf dabataanis shakkitootaaf gantoota adda addaa irratti akka nuuf eeggatuudhaaf jecha dhimma kanaaf kan inni isaaf barreesse ilaalleedha kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti barumsa keenyatti fufuudhaan kutaa 23ffaadhaan ergaama qulqulluu Phaawulos kan ta'u kan 12ffaa gara Tiitootti kan ergame kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan tartiibaa kitaabilee qulqullaa'oo irratti ergaawwan qulqulluu Phaawulos kaa'amaniin ergaan 12ffaa ergaa qulqulluu Phaawulos gara Tiitootti kan inni ergedha. Tiitoo kan jedhu mi'a ilaallu. Tiitoon dursee warreen Waaqayyoon hin amanne alagoota keessa kan turedha. Booda garuu qulqulluun Phaawulos alagoota barsiisaa yeroo deemetti biyya Giriik yeroo inni barsiisu achi keessaa namoota inni amansiise keessaa tokko Tiitoodha. Tiitoon lallaba qulqulluu Phaawulosiin amanee kallattiimaan duukaa bu'aa qulqulluu Phaawulos ta'uudhaan bakka adda addaatti tajaajila adda addaa taasisaa tureera. Qulqulluun Phaawulos akkuma Xiimootiyoositti ilaalle Tiitoollee mucaa koo jechuudhaan waamaa tureera. Yaa mucaa kan jedhu mucaa hafuurummaa kan agarsiisudha. Booda tajaajila cimaadhaan yeroo guddachaa cimee cimu immoo qulqulluun Phaawulos Tiitoodhaan Phaaphaasii yookiin immoo bulchaa mana kiristaanaa Qeerteeksi taasisuudhaan muudeera. Kana booda Tiitoon achitti tajaajilummaa isaa qabachuudhaan luboota akkasumas Phaaphaasota biraallee muuduudhaan tajaajila guddaa tajaajilaa kan turedha. Salphaadhumatti Tiitoon isa kanadha. Egaan gara ergaa kanatti yeroo deebinu immoo qulqulluun Phaawulos ergaawwan inni 14 barreesse keessaa tokko mucaasaa hafuuraa kan ta'e kana Tiitoodhaaf kan inni barreessedha. Tiitoon maqaa namaati. Namoonni dogongoraan yeroo baay'ee ergaa gara saboota Tiitootti kun sirrii miti. Nama dhuunfaadha. Mucaasaa hafuuraa kanaaf ergaa tokko barreesseera jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa kana kan barreesse bakka biraa taa'uudhaanidha. Niiqoophiloon naannoo jedhamtu taa'uudhaan naannoo bara 63ffaa keessa ergaa kana mucaasaa hafuuraa kan ta'e Tiitoodhaaf barreesse. Karuma duukaa bu'aasaa Aarxaa kan nama jedhamuun immoo Tiitoodhaaf ergeera jechuudha. Seensisaa salphinaan kana fakkaata. Maaliif barreeffame ergaan kun? Kaayyoon isaa maalidha? Qulqulluun Phaawulos ergaa kana barreessuun maaliif barbaachise kan jedhu qabxiiwwan gabaabsinee 3 ilaaluu dandeenya. Isaa olis ta'uu danda'a. Ergacha gaafa dubbistan kaayyoo adda addaa waanta qabaatuuf jechuudha.
Kan jalqabaa magaalaa sana keessa namoonni amanan haa jiraatan malee wangeelli haala sirrii ta'een bakka hundumaatti lallabaa waan tureedhaaf kanaaf jecha isaaniif barreesseera. Baay'ooliin haa amanan malee erga amananii booda garuu barumsa hanqina barumsaarraa kan ka'e jireenya kiristaanummaadhaan dadhaboo waan turaniidhaaf sanaaf jecha wangeelli akkasumas bakka adda addaatti bakka guutummaa bakka amanan hundumaadhaaf akka lallabamuudhaaf jecha kana barreesseera. Kan itti aanu immoo sirni ittiin phaaphaasootaa fi luboonni muudamanis mucaasaa hafuuraa kana Tiitoodhaan hubachiisuudhaaf jecha ergaa kanas barreesseera. Kan sadaffaa immoo magaala sana keessa namoonni namaniinis baay'ee waan ta'aniidhaaf isaan irraati akka inni of eeggatuudhaaf akkasumas kiristaanota warreen kaanis akka inni eeguudhaaf jecha ergaa kanaa mucaasaa hafuuraa kan ta'e Tiitoodhaaf barreesseera. Qabiyyee isaatti yommuu deebinu kitaabni kun ergaan qulqulluu Phaawulos gara Tiitootti kan inni erge kun jechuudha boqonnaa sadiidha kan qabu. Boqonnaawwan sadan kana bakka sadiitti qoonnee ilaalla. Boqonnaa tokko tokkoon boqonnaan jalqabaa seensa ergichaadha. Seensa ergichaa kan jalqabaa ni qabata. Seensa ingirii nageenya gaafachuudha. Nageenya gaafata qulqulluun Phaawulos. Itti aanee immoo sirna muudama phaaphaasaadhaaf lubootaa kan inni agarsiisu. Luboonnii fi phaaphaasoonni akkamitti muudamuu akka isaan qaban kiristaanummaadhaan cimoo kanneen ta'an dubartii tokko ol kan hin fuune tokko qofaadhaan akkasumas immoo mana isaanii bulchuu kanneen danda'an kanneen barsiisuu danda'an warreen kaaniidhaafis immoo fakkeenya ta'uu kan danda'an kan barsiisaniidhaaf kan dubbataniidhaan kan jiraatan jechuudha. Keessummaa kanneen simatan namoota hundumaa kan jaallatan namoota walqixxummaadhaan kan ilaalan isaan kana ilaaliitu barumsaanis cimoo kanneen ta'an barsiisuu kanneen danda'an akkasumas gibira kiristaanummaadhaan hojii gaarummaadhaanis immoo ciccimoo warreen ta'an isaan kana muudii jechuudhaan haala kanaatiin sirna isaan barreesseera. Boqonnaa lammaffaa irratti immoo waa'ee naamusa kiristaanummaa namoota hundaaf kan ta'udha kan inni barreesse. Namoota kiristaanummaa isa Tiitoo manaa jalqabuudhaan inni ofii isaatii mataa isaatiin gad of qabaa namoota hundumaadhaaf fakkeenya kan ta'u kan barsiisu kan ittiin jiraatu ta'uu akka qabu. Itti aanee immoo jaarsolii irraa kaasee jaarsoliin abbootiin gurguddoon mana isaanii sirriitti kunuunsanii haa eeganii mana isaaniitii alatti dubartii biraa bira ga'uudhaan ejjaan akka isaan hin kufne barsiisi gorsii akeekkachiisi. Akkasumas immoo shamarran harmooliinis maatii isaanii sirriitti kan jaallataniidhaa fi maatii isaaniidhaaf kabaja guddaa kan qabanaa ta'anii wanta biraa cubbuu biraa hojjechuudhaan maqaa amantaa maqaa waaqayyoo akka isaan bakka hin taanetti akka dhoosuu akka hin qabne haa ta'an jechuudhaan kana barreesseera. Kun nama dinqisiisa. Nuti kiristaanota taanee fannoo qabachuudhaan bakka hin taanetti gaafa dhaabannu argamnu sababa makaa keenya sababa cubbuu keenyaadhaaf sababa hojii keenya darbee amantaan keenya yookiin waaqayyoo bakka hin taanetti maqaan isaa akka ka'u ni taasisna. Kan akka isaan hin taasisne irraatii of haa eeggatan. Dargaggoonnis taanaan hojii isaaniitti cimuudhaan haa jiraatanii naamusa kiristaanummaa haa qabaatanii jechuudhaan naamusa kiristaanummaa hundumaadhaaf kan ta'u qulqullichi Phaawulos boqonnaa lammaffaatti bal'inaan ibseera. Dubbisuu osoo dubbisne baay'ee gaariidha hundi keenya kana. Taanee sadaffaarra kan jiru boqonnaa sadaffaarratti immoo waa'ee hojii barsiisotaa kaaseera. Barsiisonni isaan akkamii ta'uu akka isaan qaban jalqaba kan baratan barsiisuu kanneen danda'an. Erga sanaa booda immoo jireenya kiristaanummaa isaaniidhaanis immoo warreen kaaniif fakkeenya ta'uu kan qaban fakkeenya ta'uu kan danda'an akka ta'uu akka isaan qaban kana kaaseera. Warreen barsiisan kan itti kan dubbatan sanaan kan jiraatanii yeroo hundumaa gad of qabummaadhaan kan deddeebi'anii namootaaf gufuu kan hin taane jecha isaanii tokkoon illee namootaaf gufuu kan hin taane namoota kan hin arrabsine jecha hamaa namootatti baasuu kan hin dandeenye yeroo hundumaa gad of qabummaadhaan ittiyyuu garraamummaa isaaniidhaaf hojii gaarummaa isaaniidhaan warreen kaaniif fakkeenya ta'uu kan qaban haa ta'an namoota biroo duukarra kanneen kan wal hin falmine falmii kan hin taasne jechuudha. Falmii kan jedhu kallattii adda addaatti wanta baay'ee callifamee dhimma ta'u kaasuudhaan namoonni irratti wal caqacaqaa wal falmaa oolan ni jiru. Isaan kun inni kun kan barsiisota kiristaana kamiifuu ni eeyyamamu. Waa tokkotti wal falmuun faayidaa hin qabu. Kiristaanummaa keenya kan gadi qabudha malee waa tokko faayidaa hin qabu miti. Kun akkasidhaa namni gaafa nu jedhu inni faallaa tokko immoo miti jedha. Kana booda gidduutti kaasuudhaan ciqicciqii meeqa falmi meeqa wantichi kana ta'es gama isa tokko ta'es gama kan biraa ta'es waa tokko faayidaa kennuu qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Amma baay'ooliin namootaa kan itti callisnee yeroo baay'ee dhimma kanaan wanta oolluudhaafidha.
kun akkasidhaa eeyyeen kun akkasidhaa miti yeroo jedhamu kana gidduutti wantichi yoo ta'es waa tokko jireenya keenya kan miidhu miti ta'uudhaa yoo baates waa tokko nu kan wal qabani ta'uu danda'a. Garuu osoo hin beekin jechuudha ba'uunas dhimma kanatti wal falminaa jechuudha. Kun kiristaanummaa keenya baay'ee kan miidhudha. Itti diiyaabiloos oskuudhaan jireenya keenya kan ittiin miidhu keessaa tokko falmiidha. Falmiidha. Barsoonni immoo kanarraa caalaatti of eeggachuu akka isaan qaban nama kan hin falmine. Wanta dubbattu beektaa jechuudhaan bira darbu beekna. Sijjamir wanta dubbanne amanuudhaa yoo amanis mataa keenyaaf waa tokko miti. Yoo nam dhiises mataa keenyaaf waa tokko miti. Nuti garuu sirrii kan ta'e dubbanne gahaadha. Naa wal falmiin akka hin barbaachisne kana kaaseera. Dhaansee namoota warreen callisanii ta'u wanta barreeffamee hin jirreef dhugaa kan hin taane wanta hin jirreef ilaalanii jallisuudhaan warreen barsiisanirraas of eeggadhu. Isaan kun callisanii mataa isaaniitiin kan uumanidha. Yeroo hundumaa ittiin jaanja'aa jiraatu. Dhumni namoota kanaa badiinsa waan ta'eef isaan kanarraas of eeggadhu jechuudhaan namoonni akkasiirraas of eeggachuu akka qabnu ni dubbata. Baay'ooliin dhimma tokko gaafa kitaaba qulqulluu banan kitaabni kan barreeffame wanta biraadhaafidha. Garuu isaan dursaniituma sammuu isaanii keessatti jallina uumanii wanta jiraniif cagaa isaanii fidaniitu jalli isaanii kan duukaa wal qabsiisanii kun akkasidha jechuudhaan kan fidan jechuudha. Kun wanta barreeffame miti. Matuma isaaniitii uumuudhaan jechuudha. Matuma isaaniitii uumanii fidanii akkasidha. Warreen jedhan isaan karaa sirriitti of eeggadhu. Namni kan of eeggatu kan akkasirraa barachuu qaba jalqaba. Innaa yeroo hundumaa barumsa amantaa kan barannuudhaaf kitaaba qulqulluu kan barannu namoota akkasii jalqaba akka adda baasnuudhaafidha. Waanuma kan keenya kan ta'e fidaniitu jallina dursanii sammuu isaanii keessatti uuman tokko wal bira qabuudhaan dhugaa fakkeessuudhaaf wanta hin jirre kan dhamaan jechuudha. Innaa kanarraatii akka of eeggatuudhaaf mucaasaa hafuuraadhaan barreesseera guyyaa irraatti nu ga'e immoo nuuf lallabamaa jira jechuudha. Salphaadhumatti kana ergaan gara Tiitootti ergame qulqullichi Phaawulos kan inni erge kana fakkaata. Ergaan itti aanee kan jiru ergaan 13ffaan akkasuma mucaasaa hafuuraa Filimoonaadhaaf kan inni ergedha. Isa kana kutaa itti aanuun qabannee kan dhufnudha kan ta'u har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.